Maalin dhaga'u jira isaa asmaariin tokko wanni asmaariin tokko sirba waa'ee jireenya hojii qabatee Akkuma dhufaa jiraa gubbaa jira. kaleessa Andu'aalam Gosaatii waliin guyyoota sadii dura girgirrii uumanii turanii. Girgirrii sana keessatti egaa jechoota hin taane fayyadamteetti intala si tojjeessee haadha kan kee maarree akkas godhi jettee wantoota hin barbaachifne hedduu dubbattee jirti. So kanaan wal qabatee egaa Andu'aalam Gosaa himata abbaa alangaa mana murtii yookiin poolisii federaalaatti egaa himate. Sanaan booda hangaatuun labuu yeroo ammaa kana mana hidhaa jirti. Magaalaa Finfinneetti poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee to'atee jira jechuudha. Ragaa hin barbaachisu TikTok irratti viidiyoo marteetii Andu'aalam Gosaa farshaantuudha, Andu'aalam Gosaa sagagaltuudha, Andu'aalam Gosaa shamara takka lama qofa osoo hin taane hedduu miidhee jira. Dhiiga shamaraatiin malee jiraachuu hin danda'u. Anayyuu akkas gochuuf ture. Minaamin jettee dubbatte. Gara takkaanis hangaatuun labuu akka kennaadhaa wajjiniin hariiroo hiriyummaa durirraa kaasanii biyya tokko na fakkaatan. Hangaatuunis labuudha, daaroo labuuti. Qananiinis daaroo labuuti. So anaaf isiin xiqqeenya irraa kaanee wajjiniin guddannee icciitii si hedduun hin beekaa namni qananii akkasiin duutu godhee Andu'aalam Gosaatii waan maatiin qananii maallaqa yookaan birrii hin qabne jecha gochi kun hundi irratti raawwatame jechuudhaan akka malee balaaleffattee jirti. Itti dabaluudhaan isatti dabartee maatii isaa waan namni namaan hin jenne jettee Andu'aalam Gosaa arrabsiteetti. So Andu'aalam Gosaa akkuma nama kamuu arrabni isaa isiin arrabsite sun waan ittiin tolleef himata itti banee hidhamtee jirti. Hanga dhuma sagantaa kanaatti na waliin tura. Waa hedduu adda baafattanii isin jechuu barbaada. Jireenya kan kee nuti ati sirbaan nu ibsu yaaddaame nuti jechuudha filmiidhaan jireenya kan keetti si bannee si garsiisnu tiiviidhaan mina ina ሰው እንደነበርክ nama akkamii akka turte attaafrum ትንሽ እንቃንፈቱ ኦዶ ሬፍኪ mucayyootuun goggogiin gana shulluq jechuudha dhabdee si galee kan kaameraa duuba gootu si hanqatee indoo littaayyi narraa dubbadhaa jette maali narraa haasawaa jette maali maa giddiin nu dubbista waa'ee jireenya keetii xallaa beet shiikoota hedduu takka wal beekuu. Andu'aalam Gosaa egaa dhimma qananiitiin wal qabatee manni murtii poolisiin federaalaa hundi xiyyeeffannaadhaan qorannoo dheeraa qorateen booda akkam bilisa ta'een himee ture. Namni dhuunfaa kamiyyuu yakkamaa yookaan abbaa dhiigaa harka dhiigaa na gochuu hin barbaadu. An abbaadhaa fi haadha isiitiif kan hin dhaqee korma qalee dhiifama gaafadheef yookaan gumaan hin kaffala kan hin jedheef maatii sanaa waliin riileeshnshiippii akkuma duraanii sun hariiroo wajjiniin qabaachuu barbaadeetan malee du'a yookaan ajjechaa qananii keessa harka qabaadheeti miti jechuudhaan irra deddeebi'ee dubbataa ture. Gama daaraktara isaatiinis gama ofiisaatiifis gara peejii isaatiin irra deddeebi'ee dubbataa ture. Sana keessatti egaa Andu'aalam Gosaa gara muuziqaa yookaan gara aartiitti akka deebi'uuf fedhii uummata Oromoo fi hawaasa bal'aati jechuudhaan gaafii hawaasarraa isaaf dhaqqabe kanaan gara aartii akka inni deebi'u dirqama godhame jechuudha. Sanaan booda aartii sanarratti mallattoo muuziqaa qeenxee albama osuma qabu muuziqaa qeenxee takkaan waa'ee jiruu kan kan jedhu akka dhufuu deemu beeksifamaa ture. Beeksisa sana hordoftee egaa hangaatuun labu xiyyeeffannaa addaa haareetti madaa dabre deebisuudhaan Andu'aalam Gosaa akka inni ajjeesaa ta'ee fi Andu'aalam Gosaa akka inni nama gaarii hin taane Andu'aalam Gosaa akka inni shamaroota takka lama sadii afur qofa osoo hin taane hedduu miidhu mataa isii irratti illee akka miidhaa geessisuudhaaf yaalaa ture dubbattee jechuudha intalti kuni. So wanni kun qabatamaan jira moo qabatamaan hin jiru waan jedhu inni gaa isii seeratti dhiyeessee jira himatee jira. Isiin amma yeroo ammaa kanatti to'annaa poolisii magaalaa Finfinnee yookaan poolisii federaalaa magaalaa Finfinneetti to'atamtee mana hidhaa jirti jechuudha. Itti murtaa'aa fi itti murtaa'uu kan beeku qaama seeraati jechuudha. Garuu hangaatuun labuu yeroo kanatti mana hidhaa jirti jechuudha. Odoo reefki mucayyootuun goggogiin gana shulluq jechuudha dhabdee si galee kan kaameraa duuba gootu si hanqatee indoo littaayyi narraa dubbadhaa jette maali narraa haasawaa jette maali maa giddiin nu dubbista waa'ee jireenya keetii xallaa beet shiikoota hedduu takka wal beekuu xaxabbasuu dhaloonni ammaa kun dhaloota akkamni beektaa biroo ati qoombuliin si deemtee jirti. Maybe nu hubachuu dhabuu dandeessa nuti garuu si hubannaa jechuudha. Saayiba
sirraa haasa'uuf deemnaa jechuu albamaan akkana bannee ifiif nurraa haasa'aa jette miidiyaa irra dhuftee irraa haasa'inaa jechuu hin dandeessu si galee littaayyi jettee sirraa haasa'uunaa jechuu laayivii irrattis maalii irrattis viidiyoo waraabnetis ምናምን በቃ si galee bro አይሜ namni akka kiyyaa isin ajaa'ibe isin galee miti saayiba sirraa haasa'uuf deemna bakka Ay hangaatu labo. Sirraa haasa'uuf deemna jettee Andu'aalam irraa haasofte viidiyoo daqiiqaa 3 tokkitti qofa waraabdee lammaffaa osoo ittiin deebisiin labbi godhamtee shabbee seentee amma gaa caatii makeetii fi dhugaatii makan kee maaltu mana hidhaa sanatti sii keessa. Ati waan guyyaa taa'abbatteen halkan fataayetta. Waan halkan taa'abbatteen guyyaa fataayetta hojiin sii hojii halkaniiti dhiifama naa godhaa. Andu'aalam gosa badii balleessee jira. Intalti kun akkasiin duutuuf sababaa ta'ee jira. Bakka lama dhabuun hin danda'amu. Poolisiin Itoophiyaa yookaan seerri Itoophiyaa harkaan harkatti fedhaa ijjiba fincii fedhaa. So qananii qofa miti ergi qananiitiis namoota shamarran 3 moo 4 du'anii jiranii. Duuti shamarran keenyaa ittuma fufee jira. Garuu sila badiin tokkoffaan akka jarri of ajjeesan kan ta'u sababaan dhiiraa. Lammaffaan immoo ofuma isaaniitiif iyyuu murtoo kana ofitti fudhatan jechuudha. Yakkamaan eenyu yoo jettan nama of ajjeesu keessaa nama of ajjeesu sana yakkamaan. Qananiin ofiif of yakkitee yeroo inni guyyaa 2-3 rukutuu tumuu dhiiftee haadhaaf abbaa isiitti galuu mirga qabdi ture. Nama kana bira nama gisee hunda dhugee shukkutiitti dhugaasaa taa'u bira taa'uun kun gaarii miti jedheetan amanaani. So guyyaa isii gahee wanti godhan hin jiru. Oromoon immoo inni akka inni gara aartii deebi'u fedhii isii guddaa olaanaadha. So dirqiidhumaan Oromoon galchite amma dheengadda gurbaan boonii jedhamu gurbaan joosii jedhamu abbaan manaa booniidha jechuudha. Isiin duutee otoo ji'a 3 hin gahin hojii isaa jetti deebi'ee hojii idilee isaatti deebi'ee jammaree jira jechuudha. Garuu Andu'aalam Gosaa immoo waggoota 2 turee jira. Waggaa 2 of qabee gara miidiyaa irraa of qabee garuu hangaatuun labuu akkasiin dubbataa jirtutti Andu'aalam Gosaa ija kaameraa duraa dhokate malee ija kaameraa duubatti mana dhugaatii mana farshoo bakkoota naayil kilabii achi keessaa hin ba'uu yaadatika. Achitti wal arguu malanii hangaatuunis jireenyi seera guddaan kanaan wal qabata waan ta'eef yoo achitti wal agartanis wanta achi keessaa piraayiveesiidha hiccitiidha hangaatuu keenya gabbaasanii himuun hin danda'amu. Hangaatuun wama lama yookaan ni jaallattee kan lammataa immoo intaltii duute sun qananiin ijoollee daaroo labuutii warra shawaatu achitti galee qananiidhaa waliin akka hiriyaatii jedhaa turte isiinii. Biyyummaa gandummaas yaaddee yookaan immoo Andu'aalam Gosaa jaallatti. Andu'aalam Gosaa shamarroota hedduutu jaallata waan ta'eef kana fakkaata.